Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Tuubii. Har'a immoo gaaffii naa kaanii fi deebiitti kennuuf dhufe jechuudha. Yuutuubii barnoota karaa beezik tireeningii isinii darbaa jedhee isinitti himeera. Kanarratti koomentii baay'een barreeffameera. Koomenticha keessatti wanti akka ijootti ka'e akkamittiin nu bira ga'a kan jedhuu fi koomentii muraasis ni jira jechuudha. Wantiin akka ijootti qabadhee dhufe inni jalqaba akkamittiin nu bira ga'a. Saayinsii lammansaan qabata. Kana jechuun sooshaal saayinsii, naachuraal saayinsii of keessatti qabata. Qabiyyeen isaa immoo akkamii? Kana malees immoo viidiyoo kana nuti bitachuu fi hin amanne akka inni jiru namanne akkamittiin nu amansiisuu danda'a yaadota jedhaniidha jechuudha kan ka'e. Yaadota kanaaf deebii kennuufan dhufe jechuudha. Amma jalqaba irratti akkamittiin nu bira ga'a isa jedhu dura jechuudha kan inni deebiitti kennu saayinsii lammansaa irratti akkamittidha yookiin saayinsii naachuraalii moo sooshalii hammata kan jedhudha jechuudha. Kan inni hammatu sooshaaliidhaaf ammammaatti kan jiru jala murree kan isinitti himnu jechuudha. Maatimaatiksii qofadha. Maatimaatiksii naayinziidhaa ka'ee hanga kutaa 10tti kitaaba guutummaa isaatiin, kutaa 11 immoo barattoota naachuraaliitiif kan jiru chaapterii gara dhuma fakkeenyaaf chaapter 5 chaapter 5 irratti kan kutaa 11ffaa jechuudha. Chaapter 5 chaapteriin sun baay'ee bal'aadha. Deebi'ees immoo ibsa gahaa barbaada. Chaapterii kanarratti ibsa guutuu fi kitaaba boqonnaa sana kafarii gooneerraa. Deebi'ees immoo yuunitii sana keessaa gaaffii baay'ee intarestii ta'ee fi gaaffii bal'aanii qormaata tiraansii irratti kan bahu yuuniticha achi keessaati jechuudha. Yuunitii 5ffaa keessa gaaffii bal'aatu ba'a yookiin gaaffii 3, 4, 5tu ba'a jechuudha. Kanadha jechuudha. Kan kutaa kun egaa sooshaaliis ni hammata, naachuraaliis ni hammata jechuudha. Sooshaaliidhaaf kan qopheessine ammaaf isa kanadha. Barattoota naachuraaliitiif kan jiru immoo maaziin jira, fiiziksiin jira, keemistiriin jira, baayoloojiin jira. Kun garuu akkamidha? Fakkeenyaaf jechuudha. Baayoloojii irratti hin fudhanne inni ta'e sekshinii baay'een cimaanii baayoloojii keessaa eessadha. Gireetteenii yuunistirii, naayinzii yuunistirii, kan biraanis jira. Warreen kun immoo gaafa teenya ilaallu 12 keessatti warreen argamanidha jechuudha. Warra kutaa 12ffaa keessatti argamanidha. Fakkeenyaaf naayinzii chaapter 3 fudhanne inni ta'e chaapterii amma kan barachaa jirru wajjiniin chaapterii 3ffaa jechuudha kan kutaa 12ffaa. Inni yuunitii 5ffaa kan kutaa 11ffaa keessatti argama ture. Kana inkluudii gochuudhaaf turre kitaaba immoo kan kutaa 12ffaa keessatti argama wanta ta'eef chaapterii kana dhiisneerra jechuudha kan kutaa 11ffaa keessa. Kanaaf kan nuti filannee achi keessaa hojjechuudhaaf waa'ee seelii chaapter 4dha jechuudha. Chaapterii 3ffaa akkasumas chaapterii nuti hin cima isinitti jennee kan yaadnu akkasumas gaaffii baay'een achi keessaa hin ba'a kan jennee kan yaadnu baayoloojii irratti qopheessinee jirra jechuudha. Fakkeenyaaf chaapterii 5ffaa kan kutaa 11 fudhanne inni ta'e gaaffii 10 oliidha jechuudha kan bahu achi keessa. Gaaffii 10 hanga 15 jechuudha kan bahu achi keessa. Kun immoo eessa jira? Kutaa 12ffaa keessa jira. Kanaaf isinii masti eessa dubbisuu qabdu? Warri kutaa 12ffaa jechuudha. Chaapterii 3ffaa kan kutaa 12ffaa fi chaapterii 5ffaa kan kutaa 11ffaa sirriitti dubbisuu qabdu. Sababiin isaa bakka sana bara darbe barattaniitu ammas irra deebiidha. Gaaffiin baay'ee achi keessaa bahuu danda'a. Deebi'ees immoo jechuudha diippilii bahuu danda'a. Sababiin isaa irra deebii wanta isiniif ta'eef jechuudha. Akkasitiin kontekstii kanaan baasuudhaanis haala kanaanii jechuudha. Kanaaf egaa baayoloojii keessaa kan nuti kafarii gochuu dandeenyu yuunitii 3 hanga yuunitii 2ti jechuudha. Baayoloojii walumaa galasaa jechuudha. Inni kan biraan fiiziksii irratti bakka baay'ee barbaachisaa ta'e qormaatii bakka akkasiitii ba'a kan jedhu achirratti keemistirii irrattis akkasumadha. Sabjektii hundumaa irratti jechuudha. Barnoota kana hin barattan dhugaan isiniin jedha
dhibba keessaa dhibba kana namanu akkaataa dubbisichaa duwwaa hin bartanii barsiisaa isin hin barbaachisu. Guyyaa tokkotti chaaptarii tokko naannaa sa'aatii 6 hanga sa'aatii 7 gidduutti fixuu dandeessu. Akkaataa dubbisichaatiin jechuudha. Akkaataa nuti lafa isinii keenyiin. Deebi'ees immoo akkaataa yaadannoo keessaniif itti ta'u. Fakkeenyaaf inni irraanfattu. Gaafa irraanfattan sana akkamittiin daftanii akkasiin yaadattan. Ganaa kitaaba dhaxxanii galagalchuus akkasiin hin barbaanne. Tooftaa kana hundumaa sirriitti irratti qophoofneeti jechuudha kan isin biraan geenye. Kanaaf egaa isinii shakkiin hin barbaachisu baay'isee nuti amma kana kan yaadnee fi birrii argachuu qofaa osoo hin taane isin fayyada. Booddee moo dhaloota isin booddee jiru haala kanaan gorsuu dandeessu. Dhaloota isin booddee jiranii fi kan jiru isinumadha. Nama biraan hin jiru jechuudha. Kanaaf haala kanaan qopheessine jechuudha. Deebiin kuni gaanatti fakkaata. Koomentii irratti kan hin argee kan biraan immoo maalodha? Birriin kun nutti hin baay'anne jettanii. Birriin kuni baay'ee hin baay'ateen jedhanii afaan biraadhaan yenna ilaaltanitti kan isaan galmeessaaran. Amma naannaa birrii 1500 amma birrii 2000 jechuudha. Nuti garuu barattoota keenya harka qalleeyyii ta'uu danda'u. Deebi'ees kan immoo irraafaa ta'eef jira. Kan of danda'a ta'eef jira. Kana giddu galeessa godhannee barattoota keenyatti hin cimu kun jenneeti jechuudha kan nuti baasne. Kanaafiyyuu haala kanaan kan nuti qopheessine akkaataan itti isin bira ga'u immoo piraayiveetiidha. Piraayiveetii sana immoo namatti galmaa'ee duwwaatu ilaaluu danda'a. Gaafa itti galmooftanii viidiyoo sana yuutuubii irratti ilaaltu. Yuutuubii irratti ilaaltu jechuudha. Gara booddeetti immoo yenna isin rakkisa ta'e sabjektii tokko akka xumurtaniini sabjektii biraatti gaafa isin darbuuf jettanii isinii jijjiiruu dandeenya. Yookiin daataa altuma tokko duwwaatiin daataa al tokko fayyadamtanii akka isin irra deddeebitanii ilaaltan gochuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan nuti qopheessine. Nuti wanta dandeenya hundumaatiin humna keenyaan beekumsa keenyaan wanta tokko otoo isin ittiin qusatanii isinii wajjin jirra jechuudha. Egaa isin immoo jabaachuutu isin irra jira. Yenna abbaan ofii tattaafateedha jechuudha kan namni nama gargaaruu danda'u. Amma isin ofii keessanii tattaafannetti nutis waan tokko isinii gochuu hin dandeenyu. Yennuma isinii tattaafanne iyyuu isin ofii keessanii tattaafachaa jirtan wanta ta'eef wanta sana gochuu hin dandeessan jechuudha. Kana fakkaata. Nuti immoo gara booda yenna nuu danda'ame laayif kilaasii galuu ni yaalla. Yenna nuu danda'ame hin danda'amu ta'ennaan immoo bifuma kanaan itti fufuu ni yaalla jechuudha asii. Kana fakkaata akkamittiin nu bira gaasa jedhuuf deebii argattaniitu jedhee yaada. Birriin kun hin baay'ataa hin baay'atu. Isas ni deebiseera. Isa shakkiidhaaf immoo shakkuun isin irra hin jiraatu. Waan ifaaf bilisa jechuudha kuni. Warri shakkitanis immoo dhiisuu ni dandeessu. Kana fakkaata ture. Achuma irratti wal agarraa. Waan na wajjin turtaniif galatooma. Ammayyuu Oromiyaa Education Tuubiin rakkoo barattoota keenya